Furmaata beeksisa bilbila irratti isin rakkiseef barnoota ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube'ii Abdul App. Guyyaa har'aa eeggan barnoota baay'ee bareedaa ta'e namoonni baay'een beeksifni bilbila irratti nu rakkisaa jira waan jedhu nama baay'eetu natti himaa ture. So kanaaf eeggan yeroo isin Facebookii bantan, TikTokii bantan, yeroo isin waa xiqqoo fayyadamuu jettan bilbila irratti beeksifni dhufee isin rakkisaa jira taanaan karaa baay'ee salphaatayn settingii tokko lama qofa ofii gochuudhaan dhibbaaf dhibbatti beeksifni bilbila irratti isin rakkisaa ture sun isinirraa dhaabataa jechuudha. Viidiyoo baay'ee gabaabaa daqiiqaa xiqqoo keessatti kanan isiniif ibsu yookaan immoo kan waliin ilaallu taha. Obboleeyyan chaanaalii YouTube'ii kanaaf haarayaa taatan kan yeroo mara isinitti mugaan viidiyoo kana daawwataa subscribein kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe kana tuquun akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhataa laayikii tuquudhaan yaada keessanis koomentii naaf kaa'aa isiniin jechaa eegan beeksifni bilbila irratti maaliif dhufee nu rakkisa? Sababni sun aappiidha yookaan immoo appilikeeshinii isin buuftanii irra caalaa fayyadamtan akka beeksifni dhufu taasisaa jechuudha. Kanaafuu san ofii gochuudhaaf duraan viidiyoo tokko isinii barsiiseen ture. San namoonni baay'een furmaata akkasiniif hin argamsiifne natti himaa turtan. Kun garuu karaa baay'ee ajaa'ibaa seetingii keessaa daqiiqaa xiqqoo keessatti seetingii tokko lama qofa of gochuudhaan akka lammata beeksifni isinirra hin dhufne gochuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun beeksisa bilbila irratti yeroo isin seetingii irra seentan TikTokii, WhatsAppii fayyadamtan wantoota adda addaa fayyadamtan kan gidduudhaan dhufe isin rakkisu san jechuudha. Walumaa galatti beeksisa ofirraa dhaabuudhaaf karaa inni tokkoffaan isin fayyadamuu qabdan seetingii of gochuu keenyaan dura jechuudha. Aappii kan akka viidiyoo TikTok YouTube irraa gadi buusan aappola sana keessa seenuudhaan seetingii jara keessa notificationii cufuu qabdu guutummaan guutuutti. Yeroo isin notificationii cuftan aappiin sun beeksifni akka isinirra hin dhufne godhaa jechuudha yookiin immoo ni dhaabaa jechuudha. Garuu seetingii keessa immoo seetingii keessa seenuudhaan notificationii karaa salphaan argachuu dandeessu. Garuu kan isin aappii irra galtanii of gootan sun faayidaa guddaa qaba isinirraa dhaaba. Keessattuu kan akka viidiyoo gadi buusan appilikeeshinii muuvii yookaan immoo fiilmii adda addaa irraa ilaaltan faa dabalatee notificationii jara of gochuu qabdu jechuudha. Notificationii keessa seenuudhaan seetingii keessa aappii notificationii irra seenuudhaan aappii notificationii keessa aappiilee kan akka WhatsApp fi Emotiin ala aappii warra kan notificationii jara ofii yoo gootan beeksifni haga ta'een isinirraa hirrataa jechuudha. Seetingii isa guddaatti itti dhufna. Amma warri daddaalachanii jiran notificationiin jara dhaamee jira yookaan immoo irraa dhaabeen jira jechuudha. Kan akkanatti biluu ta'ee jiru kana appilikeeshinii hedduu isin hin barbaachifne yookaan immoo kan akka viidiyoo gadi buuftan yookaan immoo fiilmii irraa daawwattan appilikeeshinii akka sanaa ofii gochuu qabdu. Kan jara WhatsApp Emo akkasii kun garuu oonii ta'anii akkasitti boba'anii taa'uu qabu jechuudha. Notificationii as keessaas of gochuu dandeessu. Warra kan garuu daalacheessanii dhiisuu qabdu. Garuu seetingiin inni guddaan bilbiluma keessan irraa seetingii keessa seenuudhaan waan isin daftanii ofii gochuu qabdan takka jira. Connectionii keessa seenna seetingii bilbilarra erga seentanii booda connection ka jedhu bakka wifi bluetooth akkasuma data irraa banta yookaan immoo itti argattan sana keessa seentuu jechuudha. Connection ka jedhu irra tuqachuun gara fuulduraa deemne gara gajjallaa irratti more waan jedhu argattu. Gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan gara xumuraa irratti more connection setting waan jedhu arganna. More connection setting kana keessa seennaa jechuudha. As keessa seenuudhaan salphaadhumatti waan dirqama ofii gochuu qabdan takka jira beeksifni isin rakkisaa jira taanaan as keessa nearby device scanning ka jedhu ka jalqaba ofii gochuu dandeessu. Waa takka faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha yoo device adda addaatiin connect wal gochuu feetaniin ala. Garuu kan nuti amma ilaallu private DNS ka jedhu kanarra seenuudhaan ofii gochuu qabna. Automatic ka jedhu irra jira bilbilli hunda keessaniyyuu private DNS kanarra seenuudhaan automaticii irra ka jiru kun wrongiidha. Akka beeksifni adda addaa isinitti dhufu taasisa waan ta'eef ofii irra kaahuu qabdu yookaan immoo ofii irra taahuu qabaa jechuudha. Ofii irra keessanii qofa yoo dhiiftan hin keenye yookaan immoo hin taane. Kanaafuu maal gochuu qabdu dirqama ofii irra erga keessanii isa tokkoffaarra erga keessanii booda seevii gochuun dirqamaa jechuudha. Ofii irra jira amma ofii irra kaahuudhaan bakka itti diimaatti mare kanarra kaahuudhaan sanaan booda seevii gochuu qabdu jechuudha. Amma ofii irra kaaheen jira raayitii bakka itti godhe kana ofii irra taahee jira sanaan booda seeviif kaansilii jira seevii gochuu qabnaa jechuudha.
yoo seevii hin goone seevdi hin taane yookaan immoo private DNS sun automaatikii dhumarratti deebi'aa jechuudha. Seevii tuquu qabnaa jechuudha. Seevii kana tuquudhaan ofiirra keenya ka duraan automaatik jedhu sun amma ofiirra taa'ee jira. Garuu dabalataan akka beeksifni gonkumaa isinitti hin dhufneef erga kana gootanii kaatanii gara Google Chrome haa deemnu. Google Chrome irraa seetingii tokko lama sirreessuu qabna waan ta'eef Chrome ka jedhu kun isinirra bilbila irraa qabdu taanaan Chrome kanarra seenuudhaan salphaadhumatti seetingii tuqaa sadan tuquns gara seetingii deemna. Tuqaa sadan gubbaa jiru tuqna. Sanaan booda gara seetingii deemna jechuudha. Seetingii Chrome. Chrome kun waan baay'eedhaan bilbila keenya irratti wal qabatee jira waan ta'eef asirraa gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan waan beeksisa nutti fidu sana tokkoffaa size seetingii keessa seenna. Erga seetingii irra dhufnee booda size seetingii keessa seenuudhaan size seetingii keessa third party san off gochuu qabna. Asirra seenna. Sanaan booda gara gajjallaatti gadi bu'uun third party waan jedhu ofii ofirraa gochuu qabna, cufuu qabna, blookii irra kaa'uu qabna jechuudha. Third party cookies ka jedhu kun ni jira. Ka seetingii san keessa sanyuu goonaan ni gaha. Garuu asirra third party kana ofii gochuu danda'uu qabdu yookaan immoo block third party cookies waan jedhu kanarra kaa'uu qabdu jechuudha. Sanaan booda ammallee duubatti deebina beeksisa block godhi ka jedhu ammallee ni arganna achumatti jechuudha. Asirratti instructive ads ka jedhu ni jira. Sanillee oonii gootuu jechuudha. Yoo akkasitti daalachaa'ee jiraate oonii gootuu jechuudha. So haala kanaan ads are block on site now waan jedhu kana oonii goonaa yookaan immoo ni bannaa jechuudha. Erga kana gootanii booda beeksifni gonkumaa beeksifni duraan moobaayila irratti isin irratti dhufee isin rakkisu sun dhibbaaf dhibbatti isinirraa dhaabata waan ta'eef salphaadhumatti seetingiilee kana sirreessuudhaan keessattuu seetingii keessa more connection seetingii keessa DNS private DNS san ofiirra kaa'uu qabduun isiniin jedha. Haala salphaa kanaan bilbila keessan irratti beeksisa dhufee isin rakkisaa jiruuf furmaata isiniif taha dhibbaaf dhibbatti seetingii kana sirreeffadhaa. Hiriyoota keessan beeksisaan rakkataa jiraniifis share gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isinirraa barattanis abdii guddaan qaba. Like, share yaada keessan koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo akkasiniif dalagamu feetanis koomentii irratti gaaffii qabdan naaf barreessaa isiniin jechaa. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.